loltoota garee wal gurmeesse saamichaaf lubbuu namaan taphachuuf deemzoonni Oromiyaa mara falmaan uummata Oromoo adab malkennaafi jira. Abdiif gaaddisni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo itti fufiinsa bobbarbu shinniga sababeeffachuun tarkaanfii gurguddoo diinaaf lukkeelee diinarra fudhachaa jiru. Moona waraana weerartu PP barbadeessuutti fufeera. Haaluma kanaan fuulballam 2024 haaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Xumfursee bakka Damashoore jedhamu sa'aatii 7 irra eegaluun lolangisaati sagalee waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota maafiyaa PP waliin taasisee loltoota jabattalatti irraa ajjeesuun sagalmaduu dandamii hin qabneen gaggeessuun paatiroolii tokkos daara Botorogo aleella jajjaba Oromiiwwan sanyii warqituu jajjabeen mata daabee waraana weerartu Abiyyi Ahmed irra taasisu kanaanis ergamtoonni bilchiginnaa baaraguun humni dabalata konkolaataa torbii hammatanii reeffaaf madoo akka haafatanis barameera. Bobbaan irbu shinniga itti fuuf bilisummaan dhiigaan ni dhufu oraa bulaa deemana injifannoon uummata Oromoof. Godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa ayyaanatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa daandiitti ba'uun ilmaan Oromoo saamoo cimsanii itti fufan bal'ina isaaf jaalheeraan gameessa. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waamanii fi murni biltsiginnaa waliin ta'uun siyaasa isaanii akka gaariitti dagaagfachuuf jecha ilmaan Oromoo irratti gochoota suukanneessoo gara jabina guddaan guuteen qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqisuun saamichaaf ajjeechaa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa ayyaanaatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa daandiitti ba'uun ilmaan Oromoo saamoo cimsanii itti fufanii jiru. Ilmaan Oromoo godina Baha Wallaggaa aanaalee adda addaa keessa jiraatan kumaatamaan kan lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaanii irraa fiinxaaleeyyii Amaaraa fi loltoota sirnichaa yeroo yerootti buqqa'uun saamamanii gidiraa hedduu dandhamaa kan jiran yoo ta'u hagayya 31/2024 aanaa Giddaa ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo naannoo Gaara Diichootti fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waaman konkolaataa uummataa Giddaa gara Naqamtee deeman kan namoota 50 ol ofirraa qabu dhaabuun saamichaaf reebicha irratti raawwachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Akka namoonni jedhanitti torban lama dura bakkuma kanatti namoota lama haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu eeruun rakkoo ulfaataan jiraatota irratti raawwachaa jiraachuun itti dabaluun ibsameera. Godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti loltootni faashistii Abiyyi Ahmed dargaggoo tokko irratti reebicha hamaa raawwatan Jaalhacaaluu Roobaa dabalata qaba. Godinaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoonni PP Impaayera Jiguutti dhiyaate utubuuf jecha gochoota gara jabinaa tilmaama hin qabne halkanii fi guyyaa osoo hin jenne ilmaan Oromoo irratti raawwataa kan jiranii fi addatti immoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun dararaa hamaa dhaqqabsiisaa jiru. Haaluma kanaan godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti loltoonni faashistii Abiyyi Ahmed dargaggoo tokko irratti reebicha hamaa raawwatanii jiraachuun ibsameera. Guyyaa dheengaddaa gara galgalaa jechuun fulbaana 2024 magaalaa Mooyyaalee keessa osoo inni dogdoqeen deemuu irraa gadi buusuun badii tokko malee dargaggoo maqaan isaa Saalad Nuura Bagajaa jedhamu irratti reebicha hamaa ta'e raawwachuun iji isaa fi garri maddii isaa miidhamuu jiraataan magaalichaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Magaalicha keessatti ilmaan Oromoo irratti yakkoonni gara jabinaa adda addaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhuun irra ga'uu cimee itti fufee jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Godina Walloo keessatti uummanni rakkoolee adda addaaf saaxilamee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Bifuma kanaan godina Walloo bulchiinsa magaalaa Baatee fi gandoota aanichaa keessatti uummanni rakkoo dhiittaa mirga namooman isaan irra gahaa jiruun cinatti rakkoo bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandiin rakkatanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen aanichaa himan. Daandiin laga caffee guddichi magaalaa Baatee fi warra Waayyuu Saankoraa akkasumas daandii guddicha hawaasa warra Waayyuu fi magaalaa Baatee wal qunnamsiisu yoo ta'u daandiin kun hawaasa aanaa ollaa kan ta'e warra Baabboo fi magaalaa Baatee wal qunnamsiisu daandii guddaa hawaasichi itti fayyadamu ta'uu kan ibsan maddeen. Haa ta'u malee qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo keenya furuu dhiisee waraana isaa nutti bobbaasuun bahaa fi gala nu dhorkaa jira jedhan. Yeroo ammaa kana hawaasni naannichaa keessa jiraatu haala ulfaataa keessummeessaa kan jiru yoo ta'u murni Empaayeratti bulchaan jira jedhu gochaa farrummaa uummata Oromoo jilbeenfachiisuuf hojjetu jabeessuun akka bulchiinsaatti waan hojjechuu qabu dhiisee loltoota isaa bobbaasuun
uummata nagaa hiraarsuu itti fufee jira. Bulchiinsi Empaayeera Itoophiyaa afaaniin hawaasan faayidaa jechaa garuu faallaa isaa hawaasicha dhiitee bulchuuf kan hojjechaa jiru ta'uun daandii hawaasni bal'aan ittiin tajaajilamu kana yeroo ammaa kanatti hojjechuu dhabuun baajaajis ta'ee konkolaataan akkasumas nama dabalatee gara irra deemuu dhabee rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuun himameera. Qaamni dhimmi kun ilaallatu bulchiinsa godinaas ta'ee bulchiinsa magaalaa Baatee fi aanaa Baatee rakkoo hawaasa magaalaa Baatee kanaaf furmaata waaraa barbaadaa kan hin jirre ta'uu maddeen himanii akka walii galaatti hawaasni godinichaa rakkoo wal fakkaataa ulfaataa ta'e keessatti kufanii jiraachuu maddeen godinichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Biltsiginnaan caasaa haaraa ijaaruun hojjettoota mootummaa hedduu dirqiin gandoota baadiyyaatti bobbaasuuf haal duree xumuruun dhaga'ame. Nimoona Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Gareen faashistii PP caasaa haaraa uummachuun gandoota baadiyyaa Oromiyaa guutuutti bobbaasuuf kaadiroota fi lukkeelee isaaniif amanamootaan dabalate namoota hojii biltsiginnaa hojjechuun hirmaannaa siyaasaa keessatti qooda fudhachuuf fedhii hin qabne hedduu filuun bobba'uuf qophii irra jiraachuu maddeen keessoo biltsiginnaa ONM'tti himan. Ganda tokko irratti kaabinoota 7 muudamni kan ta'eef caasaa gandaa diigamee jiru ijaaruuf ganda itti ramadaman hundatti seenanii hojii hojjechuuf ramaddii fudhataniiru kan jedhan maddeen namoonni hedduun sodaa lubbuu isaaniif jecha shororkaamaa keessa seenanii akka jiranis ifoomeera. Akka maddeen jedhanitti kaabinoonni kunniin milishootaan akka eegaman kaasuun kaabinoonni gandii isaan irratti ramadaman bulchiinsa aanaa irraa fagoo ta'an ammoo waraana raayyaa ittisa Impaayeerittiin eegamtu jechuun bobbaasaa jiraachuu dubbatu. Dabalataanis kanfaltii maallaqa guddaa isiniif laannan goyoomsa uumaa kan jiran murni biltsiginnaa akka walee galaatti bulchaan gandaa tokko qarshii 13,936 kan kanfalamuuf ta'u yoo himan goyoomsa sirnichaa fi haalli uumamee jiru yaaddoo itti uumuun namoonni hedduunis badaa jiraachuun beekameera. Kan dhagaatii jirtan oduu raadiyoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti hawaasa nagaa dirqamaan gara leenjii waraanaatti fe'uun cimee itti fufe. Bal'ina isaaf jaal heeraan gameessa. Eebuu aangoo kan qaban murnoonni biltsiginnaa umurii aangoo isaanii achi butachuuf jecha tibba kana maqaa leenjii waraanaa jedhuun akka guutuu Oromiyaatti hawaasa nagaa xinnaa guddaa osoo hin jenne humnaan ukkaamsuu itti fufan. Akkaataa kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti waraanni biltsiginnaa kaabinoota waliin ta'uun jiraatota humnaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti fe'uu jabeessanii jiru. Aanaa Guduruu ganda baroo duwwaa tokko irraa torbee darbe keessa nama maqaan isaa Sooressaa Abarraa jedhamuu fi namoota biroo hedduu ta'an humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraana biltsiginnaatti geessu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dabalataan aanaadhuma kana ganda Illaamuu Xaraqoo jedhamu irraa yeroo wal fakkaataatti nama maqaan isaa Tolosaa Asaffaa jedhamuu fi jiraattota biroo hedduu ta'an loltoonni biltsiginnaa kun ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti fe'uu maddeen keenya itti dabaluun eeraniiru. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaatti namoota nagaa hidhatti darbachuun daran cimee itti fufe. Dabalata isaaf jaal Nimoona Fayyisaa. Murni gabroonfataa PP akkuma duraan sababa Oromummaa qofaaf yakkuun uummata Oromoo hidhee dararuu amaleeffatee jirutti. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waayyuu Tuqaa keessaa loltoonni isaa namoota nagaa damsanii qabuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Gandaaroo jedhamu badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun gaafa hagayya 14/2024 barsiisaa bultii teessoo jedhamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jechuun hoggaa'edhan. Gaafa hagayya 31/2024 immoo nama maqaan isaa Mitikkuu Nagaasaa jedhamu ganduma kana keessaa ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekanii dubbatu. Haanicha keessa yakkoonni gara jabina adda addaa yeroo irraa gara yerootti uummata irratti karaa loltootaa fi ergamtoota sirnichaa raawwachaa jiru cimee itti fufuun seeramee jira. Loltoonni faannoo magaalaa Matammaa to'atan jedhamuun naannichatti muddamni hammaate. Dabalata isaaf jaal Hawwii Mahaamud. Hidhattoonni finxaaliyyii faannoo kanneen naannoo Amaaraa keessatti of ijaaruun lolatti jiran magaalaa Matammaa qabatan jedhamuun naannichi muddama nageenyaa jala galuun himame. Hidhattoonni faannoo magaalaa naannawa daangaa Itoophiyaa fi Sudaanitti dhiyoo argamtu Matammaa to'achuu isaanii hordofee aangaa'onni naannoo Baha Sudaan Alqadaariif jedhamu dilbata daangaa galabaatti cufaniiru. Miidiyaan Sudaan Tribune jedhamu maddeen waraanaa waabeeffachuun akka gabaasetti aangaa'onni Sudaan humnoonni nageenyaa Itoophiyaa hidhannoo isaanii erga hiikkatanii booda gara Sudaan akka galan
galan hayyamaniiru. Gama biraatiin miseensonni faannoo naannoo sana jiranis lammiileen Sudaan daangaa irratti qabaman gara Itoophiyaatti akka ce'an hayyamaniiru. Wal waraansi Sudaan eebila bara darbe erga eegalee as lammiileen Sudaan kumaatamaan lakkaawaman karaa Galabaat gara Itoophiyaatti ce'aniiru. Daangaan Matammaa Galabaat biyyoota lamaan gidduu jiru kun sababa wal dhabdee naannoo sanatti irra deddeebiin uumamuun yeroo baay'ee cufamaa tureera jedha Addis Istaandaard gabaasa miidiyaalee waabeffatee baaseen. Adoolessaa bara 2022 keessa loltoota Sudaan 7 fi nama nagaa tokko naannawa daangaatti ajjeefamuu isaa hordofee ji'a tokkoof erga cufamee booda deebi'ee banamuun himame. Oduu biroon ammoo dhimma hidha laga Abbayyaaf Misir tarkaanfii fudhachuurraa qaamni duubatti deebisu akka hin jirretti dhaadatte. Masriin sababii hidha guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtuutiin nageenya bishaan ishee mirkaneessuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhachuudhaaf mirgan qabaa jette. Masriin kana kan jette xalayaa karaa ministeera dhimma alaa fi jal'isii biyyattii haaraa Dr. Baadaraa Abdullaatiin mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomanii UN'tti ergiteeni. Ministeerichi xalayaa dilbata dheengaddaa fulbaana 1 bara 2024 pirezidaantii mana maree nageenyaatiif barreessan irratti imaammata dhuunfaa Itoophiyaa hidha guddicha haaromsaa irratti qabdu Masriin guutummaa guutuutti hin fudhattu jedhan. Masriin xalayaa ergaa cimaa qabate kana mana maree nageenyaatti kana ergite erga waraanni ishee Soomaaliyaa keessa buufachuudhaan muddamni gaanfa Afrikaa keessatti uumame guyyoota muraasaan boodadha. Waliigaltee waraanaa dhiyeenya kana Moqaadishoo fi Kaayiroon waliigalan hordofee Masriin loltoota ishee Soomaaliyaatti bobbaasuun ni yaadatama. Kana hordofuunis Itoophiyaa fi Somaalilaand waraanni Masrii Soomaaliyaa keessa akka qubatan taasifamuun Soomaaliyaa fi waliigala gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbii fi nageenyi yaaddeessaadha jechuun ni yaadatama. Xiyyaaronni waraanaa Masrii loltootaa fi meeshaa waraanaa fe'an lama erga Moqaadishoo qubatanii booda ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baaseen mootummaan Soomaaliyaa qaamolee nageenya godinichaa booressuu barbaadan waliin hojjechaa jira jechuun himate. Biyyoonni gaanfa Afrikaa jechoota walitti darbannaa irra darbanii gara waraanaatti siqachuun biyyoota Afrikaa kanneen biroof yaaddeessaa ta'uu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Itoophiyaan lafa tiyya qabatteetti amma ammoo lafa biraa qabachuuf abjootaa jirti jechuun pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaamud dubbii dhaadannoo dhaggeessise. Dabalata isaaf jaalbilisee saba. Miilana Soomaaliyaa fi Misri waltaanii Itoophiyaa irratti duuluuf waan kaayyeeffatan fakkaatu. Pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohaamud yaaliin Itoophiyaan lafa tiyya fudhachuuf abjoottu ofirraa qolachuuf qophiidha jechuun dhaadachaa jiru. Itoophiyaan lafa kiyya saamtee jirti kan jedhan pirezidaantii Hassan birmadummaa Soomaaliyaa eegsisuuf mala kamuu fayyadamuu ni dandeenya jedhaniiru. Misri fi Soomaaliyaan wal ta'uun Itoophiyaatti duulaa jiru. Dhimmi biyyoota kanneen yeroo ammaa kana gaanfa Afrikaa yaaddoo keessa galchuun bowwoo mataa itti ta'ee itti fufaa jiraachuutu himame. Jibuutiin rakkoo kana furuun buufata galaanaa Taajuuraa guutuutti bulchiinsa isaa Itoophiyaaf kenna jechuun karaa ministeeraa dhimma alaa ishee dubbattus dubbiin bubbulee dhufe kun ministeerichi dura taa'ummaa Komishinii Gamtaa Afrikaaf dorgomaa waan jiraniif sagalee Itoophiyaa bitachuun Mirsiraaliyaa Odiingaa Keeniyaa morkachuuf akka ta'e kan shakkan hedduudha.